amma sagantaa ta'e kanatti yaa'uudhaan obbo Heekar walalooti koo bareedduu takka gurmeessa akka obsaatu kabajaan hamiidhaan simatanii bisinidha. Heekar jechuudha nama isin guddinuu beekanii namni kun walaloodhaan beekamaa mee walaloo isaa kanaaf dura hamilee akkamii kan itaniif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Galatooma bakka miidhagina nana dhageessanii kabajaa jirtanii kunuun gaafa kabajaa guddaadha. Yaadannoo sooressi gaafa abbaa gadaa kana kabajanii as gahuun keessanii guyyaa kanatti muka waan baay'ee gammachiisaa ta'e alhamdulillah itti jaalanii hoggaa kunoo warra garee warra kunuu fayyii guddoo qaba. Jaalatanii warra akkanii wal deemuun kun yaani waan gaariidha waan bareedaadha sabaqaadha kana warra kunuu. Anoni jechuun fedhilee walaloo duratti wanni jala soomsatu fedhu mul'isaa jaarraa sooressa fiidoo sagantaa kana eeguuf walii gaggee ka'ee hiriira galtuun isii jenna mul'isaa akkanumatti sooressa jaarraa abbaa gadaa rabbiin isaan ajajata guddoo isaa kennu wanni isin jechuun fedhu gosa tokkoo qaba. Yeroo Oromoon addunyaarra jirtu hundinuu waliigaltee cimaa qabdu xiqqoo nuti Oromoon yeroo keessa jirrus waliigaltee cimaa tokkummaa cimtu godhuu qabna. Kanatti itti yaada haala abbooshaatti yaadaatu haala waldeetti yaadaatu haala akka ta'etti yaadaatu wallaaluun mul'achuu waan gaariidha waan nurraa eegamu. Kanatti aansee sinidha waliin beekanii yeroo hedduu walaloo qabsoo jedhanii godhaa oolu. Arramoonni faagaanin bahaa jechuun fi akkuma malee dhugeenyatti nama tokko waliin yaadachuu fedhu namni kun kaameraa gurguddaa malee kaantaa. nama biyyatti iddootti qabsoo irratti jiruu gabrummaa sana keessa ture. Waggaa biyya baanus nana keessadha asurii abbaa boodidha nana keessadha. Namni kun eega biyya baanes jiruu qabsoo jiruu maqaa sanatti wajjin galatanii hanga ammatti wajjin qabu jiru. Nama kana kaniin gara isaa galchuu fi ijoo yaanii godhu. Namni kun eenyu yoo jettan saboota Oromiyaati. Qabsoo keessa wajjin turte ammallee jiruu gabrummaatti fi miidhaa gara lamaan wajjin biyya sana keessatti tole ni jalqaba. Jalqabuu Sabonto Oromia ansimaleen paasu siitu faarummalee hoggana mudinte antiya sagalee simmalee ija soron qabne mallaa wajjin beekne nyaara wajjin fuune arbaata sindirree biyyattuu tole itti adaalati hangatti birite haadhaatu eebbisee horomtu dingalee. Sabonto Oromia ansimaleen paasu siitu faarummalee hoggana mudinte antiya sagalee simmalee ija soron qabne mallaa wajjin beekne nyaara wajjin fuune. Ni barreessanii waa'ee teewayyaatti mee maaliin barreessaa sammuu barreessiti qubeen qubee qabannoo qabsiti qalbiin isii dhooytuu yeroo qabattee dhiisti quba samii qabdee uumama qabdi qabdee bahus yaa rabbi nu mayyatti. Ini beekanii kana uumama qabdi jira. Saboon Yuba deebi caffee ganna keessa shaggooyetti dhiitee roobaa sittiin dheeysa akkuma birraadhaa fi dheeysa bariisa wishwishii hawwiin illeensa waca shimbirrooti iyyansa bineensa mukkeen sochoonee guddisuma faarsa. Yaa biqiltuu sabaa biqiltuu bilisummaa yaa sabboontuu biyyaa sittee walabummaa Istin teraya berada di mana? Kami tosira bodas katama. Sapun yang simarin patu situ parumale. Bogeno di tiang dia sagare simare. Iya sobat kita menjawab ini nyara pipule. Ada begini gitu sore. Rabbi nu nanti suruh patu simare. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
heddummina kana akkuma beektu ishaanna tokkummaa keessa bilisummaan Oromoo yemmuu jirtu malee